Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii gara YouTube chaanaalii keenyatti nagaan dhuftanicha ani barsiisaa Tolaa Gannatiin jedhama. Akkuma torbee darbee barnoota ji'oogiraafii kutaa 11ffaa yuunit 1 boqonnaa tokkorraa kaasnee kutaa jalqabaa keessatti waliin ilaaluu jalqabne. Har'a immoo kutaa lammaffaasaa kan itti waliin itti fufnu ta'a. Part 2 the distributions of continents and oceans waliin kan ilaalu ta'a. Sana seenin fundura maalaaluu qabna. The previous section we have seen the formations of the continents and oceans. Haala ardiiwwan keenya kun itti uumamanii fi garbawwan gurguddaa jiran itti uumaman waliin ilaalla. Innis jalqaba allamti uumamaa lafaa kun maal dabalatee the continents and the oceans from the cosmic explosion irraati uumamee jenne. Inni guutummaa maal qabatee hawaa kana qabatee hawaa kana keessa galaksiiwwan adda addaa jiru. Milky Way kan jennu sirna soolaarii jennee qabu solar system the planetary systems kan jennu. Jenne walumaa galatti lafti nuti har'a irra jiraannu kan isheen uumamte from that the same materials with that of the planets planetiiwwan har'a qabnu yookaan immoo warra solar system kan jennu isaan kana wajjin yeroo wal fakkaataa fi materiaalii qaama wal fakkaataa irraati kan isheen uumamteettu. Akkasumas we have also seen the from its formations uumama lafaa kanarraa kaasee jijjiiramawwan adda addaa fuula lafaa kanatti raawwachaa dhufan hanga the earth's history seenaawwan lafaa kana gara irawwan adda addaatti qoonnee ilaaleerraa gara irawwan guddaa meeqatti afuritti qoonnee waliin ilaaleerraa. Innis Precambrian era keessatti lafti sheepii yookaan boca ishiin qabaachaa turte ta'iiwwan adda addaa Precambrian era keessatti raawwatan akkasumas Paleozoic era keessattis fakkeenyaaf during the Paleozoic era yeroo itti ardiileewwan kun yookaan immoo Rodinia jennee kan waamnu the first continent gara maalitti dhufan when they comes toward each other yeroo isaan ardii tokko uumanii at the end of Paleozoic eras. Paleozoic era gara dhumaatti ardiiwwan kun Baltic, Siberia, Laurasia, Gondwana jennee warri waamnu Rodinia keessatti the first continent. Isaan kun yeroo isaan walitti dhufanii maal uuman the single supercontinent which is known as the Pangaea jedhamee kan waamamu kan uumame at the end of Paleozoic era keessatti isa kana waliin ilaalleerra. Akkasumas Mesozoic era keessatti Pangaea kun at the beginning of Mesozoic era gara jalqabaa irratti Pangaea kun maal ta'ee gara bakka gurguddaa lamatti kan qoodameeru gara kaabaa fi gara kibbaa kan jennu bakka gurguddaa lamatti qoodameera. Innis what we call the Laurasia and the Gondwana kan jennu at the beginning of what the Mesozoic era keessatti kun ta'iiwwan gurguddaa fuula lafaa irratti raawwatanii gara Mesozoic eraatti gara Cenozoic eraatti amma dhufaa dhufnu ardiileewwan kun jalqaba tokko turan jennee Pangaea bakka gurguddaa lamatti qoodame then through a process or gradually here it is split into a different continents or what to the today's 7 continents gara ardiileewwan torban har'a qabnutti kan isaan qoodamee fi lafti sheepiin har'a fuula lafaa qabdu kan isheen argatteettu processiiwwan yookaan adeemsawwan adda addaa gurguddoo kana ta'e keessa darbitee yookaan Cenozoic era kana keessatti shape kana fakkaatu the shape of continents shape of what the oceans ardiileewwan shapeewwan kana fakkaatan ardiileewwan torban jiran akkasumas immoo garbawwan gurguddaa shanan jiran shapeewwan kan bocawwan kana fakkaatan isaan argataniiru. Kanaaf har'a immoo waluma part 2 keessatti maal ilaalla distributions of continents and the oceans distributions yoo jennu faca'insa argaminsa ardiileewwanii fi garbawwan gurguddaa addunyaa keenyaa kan waliin ilaalu ta'a. Distributions of continents and the oceans. As you know, all waters or hydrospheres in total covers around greater than 71% of the Earth's surfaces. Fuula lafaa kan jennu kanarraati
qaamni bishaanii parsantii meeqa kan inni qooddatu parsantii 71 qaamni lafaa yookaan qaamni dhangala'aa kun. Kanaaf qaamni jajjaboo continents yookaan ardiileewwan kan jennu parsantii meeqa qofaa kan isaan qooddatan naannoo parsantii 21 qofaadha kan isaan qooddatan. Kanaaf asumarratti maal ilaallaa addunyaa kanarraa yookaan fuula lafaa kanarraa parsantiin 71 qaama bishaaniiti kan uwwifamee jiru. Qaamni bishaanii kun immoo inni guddoon maalidha? Maal argina? Maappiiwwan adda addaa, kaartaawwan adda addaa irratti akkuma arginutti maaliin fuulli lafaa kun dacheen kun maal haguugamee jiru? Maaliin haguugamee jira? What we call the oceans, garbawwan gurguddaa addunyaa jennee kan waamnu. The largest of these are oceans, qaamawwan bishaanii kan jennu kana keessa qaamni guddaan fuula lafaa kanarratti share godhatu eenyudha? The oceans which accounts around 97% of all the water on the earth. Addunyaa kanarratti fuula lafaa kanarratti naannoo qaamni bishaanii parsantii 97 ta'u eenyu kan qooddatu the oceans garbawwan gurguddaa jennee warreen waamnu. Akkasumas glaciers and the polar ice caps contain just greater than around 2% of the earth's waters. The ice glaciers yookaan immoo bakkawwan itti cabbiin kuufamni cabbii itti heddumatu akkuma beektan naannoo addunyaa keenya gara kaabaaf kibbii addunyaa keenya there is the high accumulations or high deposits of what ice is here. Kuufamni cabbii guddoon kun jirti. Kuufamni cabbii guddoon kun immoo qaamawwan bishaanii keessaa parsantii meeqa kan inni qooddatu? Parsantii 2 kan share godhu kan inni qooddatu. Akkasumas only about 0.6 around 0.6% is found as under surface as what at the groundwater as a ground yookaan bishaan qaama lafa jalaa jennee kan waamnu bishaan qaama lafa jalaa jennee waamnu isaanis kan akka bishaan qaama bishaanii yookaan jiidhinsa isa keessatti argamu addaan dhodhooyinsa kaptaaliiwwan keessa ta'uu danda'a in the soils porosity pores ta'uu danda'a isaan kunis immoo around they shares around 0.6%. Here, the distributions of oceans, basins, and the continents are generally unevenly arranged over what? Over the surface of the earth. They are what? Argamis isani faffaceen isaanii ardiileewwanii fi maal garbawwan gurguddoo addunyaa kana yeroo laallu they are unevenly distributed or arranged on the surface of the earth. Kan unevenly yeroo jennu hemisfeera kaabaatti hamma kanatu argama inni kibbaaf kaabaa maal kan hin taaneen kan haala wal fakkaataan osoo hin taane unevenly or not uniformly arranged over the earth's surface. Kana jechuun fakkeenyaaf in the northern hemisphere hemisphere kaabaatti yeroo dhufnu the ratio of land to ocean is about the ratio of land to ocean. Land to ocean one ratio to 1.5 ratio tokko gara tokko tuqaashanii tokko jechuun maal qaama lafa yoo ibsitu tokko tuqaashee qaama bishaanii kana jechuun hemisfeera kaabaatti hammatee maalni qaamni bishaanii fi qaamni lafaa maal wal madaaluu danda'a yookaan walitti dhiyaata one ratio to 1.5 this is land to oceans, land to or continents to oceans on the northern hemisphere kabat. Gara hemisphere kabat kibbat Eurodeemnu, but it is 1 ratio to 4 in what? In the southern hemisphere. Qaamni lafaa yookaan immoo continents 1 ratio to 4% kan jechuun gara hemisphere kibbat yeroo dhufnu qaamni guddoon addunyaa kana fuula lafaa maaliin kan isheen qabamtee jirtu qaama bishaaniitiin yookaan immoo garbawwan gurguddoo dhaan kan isheen qabamtee kan isheen jirtu 1 ratio to 4. 1 means which stands for what? The lands. 4 means which stands maal kan inni dhaabbatu for the water bodies or oceans garbawwan gurguddaa warra inni kan waamnu. Kanaaf faffaca'insi argaminsi ardiileewwanii fi qaamawwan bishaanii yookaan garbawwan gurguddaa addunyaa kana yeroo laallu gara kibbaa addunyaa keenyaatti maaltu baay'ata? Qaamawwan bishaaniif kan baay'atu. Gara kaabaatti yeroo dhufnu immoo qaamni bishaanii akkasumas ni heddumata xiqqoo gara maalitti deema? Baalaansii wal gochuutti kan ni deemu. Kana jechuun 1 ratio to 1.5 jechuun if it is 1 ratio to 1 jechuun fixed
wal qixa jechuudha. Kun immoo maal waan ratio to 1.5 balance wal godha gara hemisfeera kaabaatti jechuudha. Kun yeroo ilaallu asuma fakkii maappii kanarratti yeroo ilaallu gara hemisfeera kaabaatti waan ratio to 1.5 qaamni hemisfeera kaabaa yeroo jennu north of what the equators, the north of equators waan ratio to 1.5 qaamni lafaa akkasumas illee heddummata qaamni bishaanis yookaan immoo garbawwan gurguddaa kan jiru gara hemisfeera kaabaa keenyatti ni baay'ata. Kana yeroo jennu balance wal godhu gara hemisfeera kibbaatti yeroo dhufnu south of equators. Hemisfeera kibbaatti immoo maaltu baay'ata jennee qaamawwan bishaaniitu qaama lafa addunyaa kana baay'ee qabatee kan jiru. Waan ratio to 4 kana jechuun tokko gara 4. Kana jechuun qaamni bishaanii kibba irratti baay'inaan uwwisee yookaan haguugee jiraachuu isaati kan arginu. Fakkeenyaaf naannoon kun Atlantic Ocean jennee kan waamnu, naannoon kun the Pacific Oceans, Indian Oceans, Pacific Oceans, the Southern Oceans. Guutumaa guutuutti qaamni hemisfeerii kibbaa kun baay'inaan yookaan harki caalaan maaliin haguugamee kan jiru? Qaama bishaaniitiin kan haguugamee jiru. This is what we call the unevenly distributions of lands or continents and the oceans. Continents ardiileewwanii jenneerra. Ardii jechuun maal jechuudha? Akkasumas garbawwan gurguddaa jennee yoo waamnu maal jechuudha? Ardiiwwan jechuun a continent is a huge area of land, mostly separated by what? Water bodies. The huge area of land. Qaama lafa bal'aa fakkeenyaaf kaartaa amma ilaalaa turre irratti maal argitaniittu Afrikaa ardii Afrikaa argineerra, ardii Eeshiyaa argineerra, ardii Awurooppaa argineerra, ardii hemisfeera ardii Ameerikaa kaabaa Noorz Ameerikaa, ardii Saawuz Ameerikaa qaama lafa bal'aa maaliin adda adda ciccitee jiru, maaliin adda adda babbahee jiru, qaamawwan bishaan gurguddoo kana yookaan immoo garbawwan gurguddaa kanaatiin maal ta'e kan jiru adda adda kan ciccitee jiru jechuudha. Yeroo maal jennu continents yeroo jennu continents are a huge area of land mostly separated by a water body. There are 7 known continents of the earth are there. 7 known continents are there. 7 knowns kan akka ardii Afrikaa, ardii nuti irra jiraachaa jirru, ardii Eeshiyaa, ardii Ameerikaa kaabaa, ardii Ameerikaa kibbaa, ardii Awurooppaa, ardii Antarktikaa, ardii isa dhalli namaa irra jiraachuu hin dandeenye sababii haalli qilleensa baramaa achirra jiru yookaan immoo guutumaa guutuutti lafti isaa maaliin haguugamee jiru? Cabbinaan haguugamee jiruu fi ardii torbaffaa jennee waamnu ardii Awustiraaliyaati. Kanaaf addunyaa kanarratti har'a ardiileewwan meeqa qabna? Ardiileewwan gurguddoo torbatu kan isaan jiranii. They are Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America and South America. Isaan kana tokko tokkoon ni ilaallu ardiileewwan torban kaasne kana. Africa is the second largest continent in the world next to Asia. In terms of area coverage, bal'ina qaama lafa faati yoo ilaallu, Africa is the second largest continent. Qaama lafa bal'aa meeqarratti rankirtaatii kan jirtu, sadarkaa meeqaffaa qabattee kan isheen jirtu, sadarkaa lammaffaadha kan isheen qabattee jirtu. Next to Asia. And then here, Africa, the equator divide Africa into 2 equal parts. Africa Mu'illafa Africa bakka gurguddoo meeqatti adda qoodna? Bakka gurguddoo lamatti kan adda qoodu. Innis gara hemisfeera kaabaaf kibbaas jedhu bakka gurguddaa lamatti kan qoodu. But the largest part of continent is found north of equator. Amma ta'e wal qixa xiqqoo baalaansii wal gochuu habaatu iyyuu malee qaamni gara kaabarraa xiqqoo kibbarra jiru xiqqoo ni caala. The largest part of the continent is found north of the equator. Here, ardiileewwan jiran addunyaa kana yookaan ardiileewwan torban wal bukkee qabnee madaalchisnee yoo ilaallu, Africa is the only continent in the world which is crossed by what?
At the same time, by what? Equator, Tropic of Cancer, and the Tropic of Capricorn. Isaan kun sadanuu eenyuun qaxxaamuru? Ardii keenya, ardii Afrikaa kan isaan. Sadan isaanii ni qaxxaamu. Fakkeenyaaf ardii Eeshiyaa fakkeenyaaf fudhatanii ilaaluu dandeessu. Ardiin Eeshiyaan kan sarara yaada kamtu kan qaxxaamuru Tropic of Cancer yookaan immoo isa kaabara kan jiru Tropic of Cancer qofaatu eenyu qaxxaamura? The Asian continent. Ardii Ameerikaa kaabaas, ardii Ameerikaa kibbaas, ardii Awustiraaliyaas yeroo ilaallu yookaan tokkoon isaaniitti qaxxaamuramuu danda'u. Kanaaf walumaa galatti maal jenna? Africa is the only continent ardiiwwan jiran keessaa sararri yaada, sararri mudhii lafaatiinis akkasumas sarara Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn isaan kun sadan isaanii ardii keenya, ardii Afrikaa qaxxaamuran jiru kan isaan darbanii. Akkasumas gammoojjiiwwan addunyaa kana jiran keessaa gammoojjii guddaa the largest hot desert qaama lafa bal'aa haguugee kan jiru akkasumas immoo the desert gammoojjii ho'aa jennee kan waamnus addunyaa kana irratti eessa keessatti kan argamu? Ardii keenya, ardii Afrikaa keessatti kan argamu. And the world's longest river Nile are also found in Africa. The longest river, the Nile River, also found our continent in Africa. Nitanu ardii Antarctica ilaallu, ardii Antarctica. Antarctica it is a permanently ice-covered continent located around the southern poles. Argama isaa ilaallu addunyaa kana keenya irraati gara hemisfeera kibbaatti the southern pole of the world kan argamu. Akkuma beektan naannoon hemisfeera kaabaa fi kibbi addunyaa keenya maaliin kan haguugamee jiru? Kuufama cabbii guddaadhaan haguugamee kan jiru. Kanaaf ardiin Antarctica dhalli namaa irra jiraachuu hin danda'u. Sababii maaliifi? Sababii temperature naannoo sanatti argamu very extremely low temperature is here. Extremely low temperature. Akkasumas guutummaan qaamni lafaa naannoo sana maaliin kan haguugamee jiru? It is covered by what? Ice covered continents, known as ice covered continents. The climate is very cold, extremely, not only cold, very cold, extremely cold, and there are no permanent human settlements in the Antarctica. Namoota jireenyaaf maal kan hin taane, mijaa'aa kan hin taane. Kanaaf namoonni gara sana deeman namoota saayinsiiwwan adda addaa yookaan qorannoo adda addaa hojjechuudhaaf gara sanatti imalan. Kanaaf dhalli namaa naan jiraadha jedhee naannoo sana filatee jiraachuu kan hin dandeenyedha. It is the third smallest continent on the earth. Addunyaa kana yookaan fuula lafaa kanarraati bal'ina lafaatii yeroo ilaallu ardiileewwan torban jiran kana keessaati. In terms of area size, it is what the third smallest. Sadarkaa meeqaffaa kan inni qabatu? Sadarkaa sadaffaadha kan inni qabatee jiru ardii Antarctica isa jennu. Inni taanu ardii kamiin ilaalla? Ardii Eeshiyaatti kan waliin ilaallu. Akkuma beektan ardiin Eeshiyaa bal'ina lafaatiinis it is the largest continent in the world. Bal'ina lafaatiin qaama lafa bal'aa haguugdee kan isheen jirtudha. Akkasumas addunyaa kanarraati baay'ina uummataatiinis illee ardiin wan jiran kana keessaa baay'ina uummata guddaa kan isheen qabattee jirtu ardii Eeshiyaati. It covering 1/3 of the total land area of the earth. Addunyaa kanarraa from these earths around 1/3 of the total land area is occupied by what? This continent. Ardii kana kan inni qabamee jiru. Tokko sadaffaan ardiileewwan jiran eenyuun kan inni qabamee jiru? Ardii Eeshiyaatti kan inni qabamee kan jiru. And it is crossed by the Tropic of Cancer and separated by Urals mountain from what? From the Europe. This crossed. Sila akkuma jenne ardii Afrikaa qofaadha. Sararootawwan yaada jennu sarara mudhii lafaa, sarara kaansarii, sarara Capricornii jennee kan waamnu isaan kana sadan keessa sadaniin kan qaxxaamuru ardiiwwan sadan kanan kan qaxxaamuru eenyudha? Ardii Afrikaati. Kanaaf inni kun sarara kam qofaa argata? Tropic of Cancer. It is crossed by the Tropic of Cancer. And then separated from what? From Europe. Gidduu isaanii akkuma beektan amma ardii Afrikaa fi ardii Ameerikaa gidduu Amerikaa kibbaa gidduu qaama bishaaniitu kan jiru. Atlantic Ocean kan jiru. Austraaliyaa fi Afrikaa gidduu eenyu jira? Indian Ocean kan
jiru. Haa ta'u ardiin Yurooppii fi ardiin Eeshiyaa gidduu isaanii qaamni bishaanii adda adda qoodu jiru. Gidduu isaanii maaltu jira? The mountain range gaara guddaa gaara wal qabataa kan jiru. Gaara kana maal jennitu waan Ural mountains. It is separated here the Asian from what? From the Europes. Here ardi keenya keessa ardi Afrikaa keessa biyyoonni independent countries warreen jennu akkuma beektan biyyoota 54 kan qabnu. Kanaaf ardiin Eeshiyaa immoo biyyoota meeqatti keessa kan ishee jirtu? Naannoowwan biyyoota independent countries kan jennu waan biyyoota 48 and accommodates what? 2/3 of the world populations. Two-thirds. This is what? The largest populated what? The largest populated continent. And here it has the highest mountain or Himalayan mountains. Gaarri guddoo Himalaya jennu akkasumas gaarri guddoo Himalaya fiixeen gaara guddoo Himalaya yookaan Mount Everest gaarri guddoo addunyaa kana gaara Everest Mount jennee kan waamu isatti kan nuti argannu fiixee gaara Himalaya kanatti kan nuti argannu. Kanaaf gaarri guddoo addunyaa kanallee naannoo kana keessatti kan argamu. And the deepest depressions the world depression is also found within this continent, the Dead Sea kan jennee kan waamnu the deepest depressions of the world. From what? This is from the continent, Dead Sea. Ardiin ittaanu ardii Awustiraaliyaati. Ardiin Awustiraaliyaa akkuma isin beektan argamni isaa gara hemisfeera kibbaattis ta'e Australia is the smallest continent in the world. Ardiin Eeshiyaa ardii baay'ee qaama lafa bal'aa haguugee kan jiru. Ardiin Awustiraaliyaa immoo ardii the smallest continent. Ardii baay'ee xiqqoo kan taate. And it is surrounded by water in all of its sides and often called an island continent. Island continent maaliif jennee waamna? Ardiileewwan jiran inni kun maaliif kan ijaarame? Biyyoonni naannoo kanatti argaman biyyoota Iceland kan ta'an yookaan immoo maal jennee Iceland deewwan kan ta'an biyyoota hedduudha naannoo kana kan akka Indoneeshiyaas ta'uu danda'a. Biyyoota hedduudha xixiqqoo biyyoota hedduu naannoo kanatti kan nuti argannu. Edoolawwan lilaa kan ijaaraman. Kanaaf ardiin kun maal jenneetu waamna? It is known as the Iceland continent. Biyya edoolawwan adda addaa irratti maal taate ijaaramte. Kanaaf it is known as the Iceland continent. The vast majority of its population is concentrated along the eastern and southeastern coasts. And here Australia entirely lies in the southern hemisphere. Ardiin Australia ardii gara kibbaa addunyaa kana keenyatti kan isheen argamtu. Ardiin itaan waliin kan ilaalu ardii Awurooppaati. Ardiin Awurooppaa akkuma beektan gara hemisfeera kaaba addunyaa keenyatti kan argamu. Europe is the second smallest continent in the world. Ardii in terms of area coverage. Bal'ina qaama lafaati isaatii yoo ilaallu ardiin Awurooppaa ardii the second smallest continent in the world, and it is also the home of industrial revolutions. Like it is the home of industrial revolutions. Akkuma biyyi keenya ardiin Afrikaa biyyoota independent states biyyoota 54 ijaaramte, ardiin Europe immoo biyyoota independent states kan ta'an biyyoota 44 keessatti ni argina. It lies to the west of Asia and the north of Africa. Ardii Afrikaatiin gara kaabaa fi ardii Asia irraatii gara dhiyaatti kan isheen argamtu. Here Europe is bounded by the Atlantic and the Arctic Oceans and by the Mediterranean Sea. Keenyaaf ardii Afrikaa irraatii kan isheen adda baatu galaana Mediterranean Sea jennee kan waamnu, gara dhihaatiin gara kaaba isheetiin gara dhiyaa ardii Atlantic Ocean kan jennu kan isheen daangoftu, karaa kaabaa immoo ardii Arctic Ocean kan isheen daangoftu, karaa dhihaa Atlantic Ocean, karaa kaabaa Arctic. It is bounded by Arctic Oceans. Ardiin ittaansine ilaallu ardii Ameerikaa kaabaati. North America is located to the west of Atlantic Ocean. Atlantic Ocean irratti gara dhiyaatti kan argamu. It is linked to South America by a narrow strip of land called the Isthmus of Panama. Hemisfeera
kaabaatti argamee akkasumas immoo kaabarraa gara dhiha Atlantic Oceanitti kan argamu. Gidduu isaanii gidduu Ameerikaa kaabaa fi kibbaa kan wal quunnamsiisu qaama lafaa baay'ee dhiphaa kan ta'e maal jennee kan waamnu Panama, the isthmus of Panama jennee kan waamnu gidduu isaaniitti kan argamu qaama lafaa baay'ee maal kan taate baay'ee dhiphoo kan taate Panama isthmus is there between North America and South America. It is the third largest continent of the world in terms of area coverage. Bal'ina qaama lafaatti yoo ilaallu addunyaa kana irratti ardiileewwan jiran kana keessa the third largest continent of the earth is third largest continent. This lies the north of equator. Sina akkuma jenne hemisfeera kaabaa fi dhiha Atlantic Ocean kan argamu and surrounded by Atlantic Ocean from its eastern karaa bahasaa eenyuun argana Atlantic Ocean karaa dhiha eenyuun argana Pacific Oceans and karaa kaabasaa maaliin daangee kan jiru the Arctic Ocean kan daangee kan jiru. Ardii inni dhuma South America kibbaa jennee kan waamnu. Amerikaan kibbaa gara ardiiwwan gara kibba hemisfeeratti jiran keessaatii isa tokko yoo ta'u South America is also located the western hemisphere. In the western hemispheres can argamu. Most of its area lies south of equator. It is bounded in the east by the Atlantic Ocean and in the west by the Pacific Oceans. Kara dhiha eenyuun arganna garbawwan guddaa Pacific Ocean karaa bahaa immoo eenyuun arganna garbawwan guddaa eenyu Atlantic Ocean kan daanga'u. The world's largest river, Amazon Basin, Amazon river is at South America. The largest and the most biodiverse rainforests. The Amazon rainforest is the most biodiversified rainforests, most biodiverse rainforests. Akkasumas biyyootawwan gurguddoo yookaan immoo independent countries walitti warreen jiran biyyootawwan 12 irratti kan ijaaramee jiru. Walumaa galatti ardiiwwan torban jennu isaan kana fakkaatu. Inni itti aanu mallaallaa the oceans garbawwan gurguddaa addunyaa keenya. Isaanis yeroo ardiiwwan kun uumamaa deeman yookaan walirraatii fagaachaa deeman jidduu isaaniitti maaltu uumamaa dhufe jennee qaamawwan bishaanii kana uumamaa dhufan jennee qaamawwan bishaanii kana maal jenneetu waamna oceans warreen jennee waamnu yookaan garbawwan gurguddaa jennee kan waamnu. Akkasumas there are 5 groups of oceans are there: the Arctic Oceans, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean and the Southern Oceans. Isaan kun garbawwan gurguddaa 5 addunyaa keenya irratti nuti arginu. Isaan kana tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. The Arctic Ocean is the world's smallest oceans in terms of area coverage. It is what's the smallest oceans. Qaama lafa bal'aatti kan qabatee jiru. Akkasumas ardiiwwan keenya irratti gara kaaba addunyaa keenyatti kan argamu. It lies in the area between Europe, Asia and North America. Kaaba addunyaa keenya ta'ee eenyuun kan daanga'u ardiileewwan kan akka Europe fi Asia, North America kan inni daanga'u. It is average depth. Kun gadi fageenya giddu galeessaa inni qabu. Arctic Ocean meetira 1,205 meters. Kun giddu galeessaa kan gadi fageenya kan qabu. The deepest point lies at the Nansen Basin or Central Basin and it is the deepest point of this Arctic Ocean is what we call the Nansen Basin or Central Basins, and which have around the 4,665 meter deep. Gadi fageenya kana kan qabu. Gadi fageenyi kun meetira 4,665. Kun gadi fageenya guddaa garba guddaa inni keessatti arganna Arctic Ocean keessatti kan argannu. Throughout most of the year, much of Arctic Ocean is covered by the drifting polar ice pack that is an average of 3 meter thick. Akkuma beektan fiixeen qarqara kaaba addunyaa keenyaa maaliin kan haguugamee jiru kuufama cabbii guddaadhaan haguugamee kan jiru. Qaamni bishaanii kun hanga meetira giddu galeessa average of 3 meter thick. Kanaan maal ta'e jira cabbiidhaan haguugamee kan jiru. Qaamni bishaanii kana jiru keessa maalinni qaama cabbiidhaan kan haguugamee jiru Arctic Ocean.
Ardi garbi guddaa iddoo garba guddaa Atlantic Ocean jennee kan waamnu. The Atlantic Ocean is the world's second largest in terms of area coverage. Qaama lafaa bal'ina yoo ilaallu inni kun lammaffaa argatti kan argamu. It is located between Africa, Europe and the southern oceans in the western hemisphere. Isa gidduutti kan nuti argannu Afrikaa fi Europe akkasumas karaa dhiyaa isaatiin kan daanga'u ardii Ameerikaa kaabaatiin ta'ee karaa gadi kan daanga'u southern ocean jennee kan waamnu. The shallow seas found in the Atlantic Oceans basins are the Baltic Sea, the Black Sea, Caribbean Sea, Gulf of Mexico, North Sea, and the Mediterranean Sea. The shallow seas found in these Atlantic oceans. This basin also drains some of the world's largest river, including the Amazons. Garbi guddaa kun bishaanawwan yookaan immoo lageewwan gurguddaa addunyaa keenyaa jedhaman kan isaan dhumni isaanii kan isaan galan gara kamitti kan isaan yaa'an toward this Atlantic Ocean. Lageewwan gurguddaa addunyaa keenyaa isaanis laga guddaa Amazons eessaa kan yaa'u kan ka'u ardii Ameerikaa kibbaa keessatti kan yaa'u the Amazon River, the Mississippi River kun ardii Ameerikaa kaabaa keessa, Saint Lawrence and the Congo River kun immoo ardii Afrikaa keessaati. Kun gara kamitti kan isaan yaa'an toward the Atlantic Oceans. Dhumni lageewwan gurguddaa addunyaa keenyaa baay'een isaanii kan isaan yaa'an yookaan kan isaanitti galan dhumni isaanii gara ardii Atlantic Ocean yookaan immoo ardii Atlantic isa jennutti kan isaan yaa'ani. Inni taanu ardii isa kamiin ilaalla? Ardii Indian Ocean kan ilaalu ta'a. Ardii Indian Ocean akkuma beektan ardii karaa baha ardii keenyaa Afrikaatti kan argamu akkasumas in terms of area coverage qaama lafa bal'inaatiin it is the third largest oceans bal'ina qaama lafaatiin sadaffaarratti kan argamu raankii ta'ee jiru yookaan immoo sadarkeeffamee kan jiru qaama lafaa kan qabatee jiru. It is located in the area between Africa, Southern Oceans and Asia and Australia. Africa, Southern Ocean fi Ocean Asia fi eenyu gidduutti kan argamu ardii Australia gidduutti kan argamu. The Indian Ocean has an average depth yookaan immoo gadi fageenya giddu galeessaa meetira 3,963 kan qabu. The deepest point is at the Java Trench. Lafa dhooqa yookaan immoo gadi fageenyi guddaa kan qabu what we call the Java Trench or Sunda Double Trench jennee kan waamnu kan Indian Ocean kana keessatti kan argamu. The Indian Ocean is known for causing the monsoon weather pattern that dominate much of the Southeast Asia. Indian Ocean naannoo asawwaluma argamni isaa naannoo kamitti kan argamu naannoo mudhii lafaatti kan argamu. Naannoo mudhii lafaa kun immoo akkuma beektan raadiyeeshinii guddaadha kan isheen qabdu. Kanaaf qaamawwan bishaanii kan irraati bubbeewwan ka'an kun maal uumu what we call the warm ocean current kan uumu. Ocean current yookaan dambalii galaanaa isa jennu. Dambalii galaanaa keessa isa kamiini dambalii galaanaa ho'aa yookaan warm ocean current. Bubbeewwan qaama bishaanii kan irraa ka'an bubbeewwan maal kan ta'ani ho'aa yookaan immoo jiidhisa of keessatti qabachuu kan danda'anidha. Kanaaf qaama lafaa keessumaa the southeastern Asia, southeastern of Africa maal gochuu dominate climate region naannoo isaanii kana maal gochuu kan danda'anidha. To'achuu kan danda'an bubbeewwan eessarraa ka'anii bubbeewwan Indian Ocean irratti kan ka'anii. Therefore, the Indian Ocean is known for what? Causing what? The monsoon weather patterns. Or what we call the monsoon winds that dominate much of the Southeast Asia. The around southeast of the Africa dominate yookaan qilleensa baramaa Southeast Africa irra jiran kanallee maal gochuu danda'u to'achuudha kan isaan danda'anidha. Kun walumaa galatti waa'ee garba guddaa Indiyaa jennee kan waamnu. Inni itti aanu kan waliin ilaallu the Pacific Oceanidha. Pacific Ocean jechuun in terms of area coverage qaama lafaa
qabachuu bal'ina qaama lafaa qabachuudhaan it is the world largest ocean basin qaama lafa bal'aa guddaa qabatee kan jirudha. It covers around 28% of the Earth. Addunyaa kana qaama lafaa dabalate kontineementiiwwan dabalate iddoo tokkotti isaaniin ilaalle isaan kana keessaa parsantii 28 kan ta'u eenyuun qabamee kan jiru maalinni Pacific Ocean kana jechuun qaama lafaa bal'aa kan qabatee jiru. That is, it is what the world's largest ocean basin, the world's largest ocean basins. It is located between the southern oceans, Karakiba and Yundanga, southern oceans, Asia and Australia in the western, which is found in the western hemispheres. It has an average depth is if again you get to Galesa can become meter of meters, but it is the deepest point in the deepest point is the what we call the Challenger Deep within the Mariana Trench. It is the deepest point in the world. Adunya kanarrati the deepest point is what we call the Mariana Trench, which is found in the Pacific Oceans. It have an elevations of 10,924 meters deep. It is the deepest. This area is also the deepest point in the world. The deepest point in the world. Netan the southern oceans. You can garba gudda kibba jenne qabu no garba gudda kibba jenne qabu. The southern ocean is the world's nearest and then the fourth largest oceans by the nearest reef yenye gara beekamtii fudhachuutti kan dhufu malee dur qaamawwan isaan kana keessaan kan Atlantic fi Pacific Ocean keessatti kan isaan yaa'amanii lakkaa'aman har'a garuu it is the newest and the fourth largest in terms of area coverage. It is what the fourth largest oceans, and the southern ocean extends from the coast of Antarctica to 60 degrees south latitudes. Generally, these orders are about the 5 world oceans. Garbawwan gurguddaa addunyaa keenya irra jiran isaan kana shananii. Netanuu the changing position of continents and the oceans over geological time scales. The changing positions of what continents and the oceans. Akkuma jalqaba jennee yookaan kutaa jalqabaa keessatti akkuma ilaalle ardiileewwan yeroodhaa yerootti gradually maal adeemu walii isaaniirraati maal adeemu jennee walii irraati siqaadha kan isaan deeman. This is what we call the movement of continents is theirs. This means the location of continents and the oceans was not fixed. Dhaabbataadhaan sheepii boca akkasii qabu iddoo kana argamni isaanii kana jennee murteessuu daangessuu hin dandeenyu. Kanaaf maal ta'aa deema jijjiiramadha kan deemu. Due to the plate movements or the continental movement, plate movement or tectonics kan jennu. Tectonic jechuun the plate movements or the movement of continents. The positions of continents and oceans has been changing several times. Jalqaba fakkeenyaaf ardiileewwan jalqaba at the end of Paleozoic eraatti ardiileewwan maal ta'anii Rodinia jennee waamnu bakkeewwan adda addaatti afuritti citanii sun walitti dhufanii ardii guddicha maal uumanii tokko uumanii ardii maal jedhamu ardii Pangaea jedhamu uumanii. This is Pangaea jechuun maal jechuudha jennee all in one, all continents in one as one continent. The big continents called Pangaea uumanii jennee. Then Pangaea immoo maal keessa Triassic period keessa maalta bakkawwan adda addaa gurguddaa lamatti kan cabeeru gara kaabaa fi kibbaa kan jennutti adda baheeru. Kanaaf yeroo ardii tokko qabaachaa ture sana
Qaamni bishaanis yeroo sana maal ta'anii har'aa kana ardiileewwan adda addaa babal'atanii ardiiwwan torba uumanii qaamni bishaanis yookaanis immoo garbawwan gurguddaa shanan qabna ture. Yeroo sana qaama bishaanii guddaa akkamii qabna turre qaama bishaanii akkuma maappii kanarratti argitan qaama bishaanii akkamii qabna qaama bishaanis tokko qofaa qabna kan nuti qabnu aardiin yeroo sana qabnu aardii akkuma asirratti argitanii Laurasia kan jennee waamnu walumaa galatti the northern parts North America, Asia, Europe, the southern part gonni walaanda jennee kan waamnu akkasumas qaamni bishaanii naannoo sanatti argamu yeroo sanas maal ta'e jira qaamni bishaanii tokko qofaadha kan nuti qabnu innis maqaan isaa maal jennee kan waamnu the Pangaea during this time was surrounded by what? By one big water body named Panthalassa. Panthalassa qaama bishaanii tokko all in one. Isaan kun qaama bishaanii tokko qaama qofaa kan nuti qabnu isaanis maal jedhamee kan waamamu Panthalassa jedhamee kan waamamu. Kanaaf Panthallassaan kun gara har'a ardiileewwan gara oceaniiwwan yookaanis immoo garbawwan gurguddaa shanan qabnu jennutti maal ta'anii adda adda kan caccabe akkuma Pangaeen gara ardiileewwan gurguddaa torbatti caccabe inni kunis immoo gara har'a garbawwan gurguddaa meeqa qabna shan kanatti qabnu. During this time Laurasia was located around the equator whereas Gondwana was located around the southern poles. During the second stage in the late Triassic period, Pangaea started to cracking because of the continental drifts. Yeroo Panthalassa sana yookaan Pangaeen bakka gurguddaa lamatti qoodamaa dhufe qaamni bishaanis maal ta'aa dhufe yeroo sana deemsa keessa adda addaa kan uumamaa kan dhufe. Since the cracks between the separating continents, the crack between the separating continents ardiileewwan hamma isaan gara kaabaa fi kibbaatti gara dhihaa fi gara bahaatti walirraatti maal ta'an siqaa dhufan gidduun isaanii maal uume kirakii uume kirakiin kun maaliin fiildi ta'e yookaan maaliin kan guutame qaama bishaaniin kanaan kan inni qabame kanaaf qaamawwan bishaanii gidduu kanatti uumaman maal jenneetu waamna garbawwan gurguddaa har'a jennee kan nuti waamnu. These cracks between the separating continents widened. Crack ones amma adde walti ratis kaleman malta dema adedda baldacha dema giddu sanatti all the free areas were occupied by the oceans, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean and the southern oceans. Kana hamma addileewwan waldaati maaltaa deeman waldaati fagaachaa deeman garbawwan guddaa addunyaa keenyaa har'a nuti qabnu isaanis maal ta'anii uumamaatti kan isaan dhufan. After the separations of Pangaea, North America and Eurasia are positioned in the northern hemisphere while India and Arabia joined Europe. Africa, South America and Australia are positioned around the equator, but Antarctica is still placed as what? At the South Pole. Doing what? The separations of continents from what? From one another and able to give. Ardileewwan kun maal ta'an walirraatti caccabaa dhufanii ardileewwan har'a nuti qabnu. The today 7 continents and what we have seen kan amma waliin ilaalle garbawwan gurguddaa shananii fi ardiileewwan gurguddaa torban har'a nuti qabnu kana makes up what the axis. Most continents occupies areas north of the equators. Most continents occupies areas north of equator while oceans dominate the southern hemisphere. Gara kaaba most gara balance wal gochuutti kan dhufu qaamni bal'inni qaama lafaa fi qaamni bishaanii garbawwan gurguddaa hemisfeera kaabaatti argamu gara balance wal gochuutti kan dhisuuf baay'ee kan waliin caala. Gara kibbaatti garuu maanni qaama bishaaniitu kan caalu reeshoo isaa akkuma waliin ilaalle reeshoo tokko gara 4 jechuun land stands for what? One stands for the lands and 4 stands for what? The oceans or water bodies kan jechuun gara hemisfeera kibbaa bal'inaan maaliin kan qabamee jiru qaama bishaaniitiin kan jiru. The Pacific Ocean is located between Eurasia and the Americas, while the Atlantic Ocean divides Africa and Asia from what? From the Americas. Indian Ocean also covered
the area between Africa, Asia and Australia. Indian Ocean keessatti argama jenne sila baha Afrikaa fi gara dhihaa ardii Asia fi kaaba ardii Australiyaatti kan argamu. The Arctic and the Southern Oceans are centered at the north and the southern poles respectively. Arctic Oceans kan jennu fi the Southern Ocean. Arctic circuits sila waliin ilaalle hemisfeera kaaba fiixee kaaba addunyaa keenyaatti kan argamu. Akkasumas immoo Southern Ocean kan jennu immoo isatti kan argamu akkuma maqaan isaa ibsu Southern Ocean yookaan immoo garba guddaa kibba addunyaa keenyaatti kan argamu. Garba guddaa kibba addunyaa keenyaatti kan argamu. Kanaaf barnoota keenya har'aa the distributions of oceans, distributions of continents and oceans kan ammammaatti wal ilaallee ta'a. Kanaaf wayitii tanatti the next topics Unit 2 climate classifications, and the regions of our world kan waliin ilaallu ta'a. Horaa bulaa deebanaa YouTube channel keenya share gochuu, like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa.